boqonnaa 14 kutaa arfaffaa akkana jedha lakkoofsa 12 irratti kaleessa yeroo xumuru 14 irratti. Kana keessatti obsaan danda'uun warra Waaqayyoof qulqullaa'anii. Warra Waaqayyoof qulqullaa'anii. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an kunniin eenyu fa'a? Abboomii Waaqayyoo eeganii Yesuusitti amanuu isaanii jabeessanii maal ta'a jedha? Hin barbaadame jedha. Amma warri qulqulloota jedhaman warra abboomii Waaqayyoo eeganii fi warra amantii Yesuusii qaban. Irra deebi'a. Kanarratti barbaadama warri Waaqayyoof obsi warra Waaqayyoof maal ta'anii? Qulqullaa'anii. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an gaaf jedhamuutu abboomii Waaqayyoo kan eeganii fi amantii Yesuusii qabanidha. Ingiliffi kallattiin akkas waan jedhuuf kan Ingiliffaa fayyadamee. Ingiliffi maal jedhaa? 14 kana ka jiru akkana jedha. 14 ka jiru kana. Here is the patience of the saint. Saint ka jedhee ibsa kun ammootu here are they that keep commandment of God in the face of Jesus. Seera Waaqayyoo kan eegan amantii Yesuusii ka qaban. Dubbiin tunniin lamaan dubbii ijoo. Tole akkana jedhe Kiristoos akkuma kaleessa yeroo xumurru jechuudhaaf yaalaa ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irraa akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsi 10 akkana jedha. Okay. Akkuma abboomee abbaa kootii hundumaa eegi. Akkuma abboomee abbaa kootii hundumaa eegi. Jaalala isaatti qabamee jiraadhu. Isinis abboomii koo hundumaa yoo eeddan jaalala kootti maal ta'anii jiraattu? Qabamtanii jiraattu. Tuqaa lama jechuudha as keessatti illee Kiristoos kan inni jedhe. Tokko abboomii abbaa isaa eeguu jaalala isaatti maal ta'u? Qabatanii jiraachuu. Abboomii abbaa isaa eeguu jaalala isaatti qabatanii maal gochuu? Jiraachuu. Kanaaf amma abboomii abbaa kootii akkuma eege jechuun waliigalatti amantii abbaa koo irraa hin qabatu jechuudha. Abboomii abbaa isaa akka eegu kan taasise jaalala isaatti qabatee akka jiraatu kan taasise maalidha jechuudha obboloota koo? Amantii inni abbaa isaa irraa qabudha jechuudha. Kanaaf maal jedhe isinmayyuu yeroo dubbatu? Kiristoos isinmayyuu yeroo dubbatu maal jedhee ture? Yaa abbaa jedhe. Lubbuun akka gadumaatti dhiphattee erga jedhee kan booddee fedha kiyyaa miti feetii kan kee haa ta'u jedhe. Amma amantiin anaaf isin irraa barbaadamu qulqulloota irraa barbaadamu fedha kiyyaa miti feetii kan kee haa ta'u. Haga dhumaatti amanu jechuudha. Amantii Yesuusii kan jennu isa kana. Kanaaf tuqaan kunniin lamaan baay'ee murteessa. Yesuusitti amanuu hin taane amantii Yesuusii. Yesuusitti amanuun barbaachisu eeyyee namni Yesuusitti namanne jireenya bara baraan qabu kun jala muramuu qaba. Garuu kun jalqaba jechuudha. Amantii Yesuusii qabaachuun ammootu guutummaa Yesuusitti maal ta'udha? Guddachuudha. Akkuma obboleessichi sila kadhata keessatti kaasaa ture jechuudha. Guutummaa isaatti guddachuun amantii isaa qabaachuudha jechuudha. Dhibbaan dhibbatti isa bakka bu'u. Kanaaf qulqulloota warra jedhaman warra abboomii Waaqayyoo eeganii fi warra amantii Yesuusii qabanidha jechuudha. Kun tuqaa jalqabaa ka'umsaa ta'uu qaba. Asirratti jedha. Lakkoofsi 1-12 kan jiru mul'ata keessatti ilaalaa turreerra. Gubbaarratti qulqulloonni ergaa isaan lallabanii addunyaa irratti maal akka ta'u deemaaru ergaa ergamoota sadanii adda baafnee ilaalaa turreetu hin jenne jechuudha. Warri Waaqayyoo fi eenyuuf adda ba'an? Hoolichaaf adda ba'an. Warri qulqulloonni ergaa kan akka isaan lallaban. Kanaaf qulqulloota kan jedhaman warra Waaqayyoo fi hoolichaaf maal ta'anidha jechuudha? Adda ba'anidha jechuudha. Warra mallattoo waaqa jiraataa ofirraa qabanidha jechuudha. Mul'ata boqonnaa 14 achiin booda immootu kan jiru ergaa isaan lallaban immootu 6 irraa qabee amma 10tti kan jiru laallee 11 irratti immootu yaada itti aansinee ilaalleetiin jenne jechuudha. Tole 13 irraa immoo akkana jedha yeroo jalqabu. Ani amma immoo sagalee waaqa keessaa warri gooftaatti qabamanii utuu jiranii du'ani ammaa jalqabanii warra gammadanidha jedha. Sababni isaa amma yeroo maal itti kennamudha jechuudha. Murteen itti kennamudha. Xumura waan ta'eef ammaa kaasanii kan gammadanidha gaaf jedhu gatii bu'aa isaanii maal ta'aniiru jechuudha. Argatanii jechuudha. Konkuluuzinii dhumarra jirudha. Kana caafi naan jedhu jalqabanii kana caafi naan jedhu maal godhe jedha. Nan dhagee jedha. Hafuurri qulqulluunis hafuurichis jedha Ingiliffa yeroo fayyadu. Hafuurri qulqulluunis eeyyee dadhabbii isaaniitti aaraa galfatan. Ija hojii isaanii immoo isaan duukaa maal godha jedha. Isaan duukaa hin bu'aa. Asirratti hafuurri qulqulluunis gaaf jedhu Roome 8:16 irratti hafuurri Waaqayyo hafuura inni wajjin walii galee jedhama jaan ooluun. Hafuurri Waaqayyo
hafuura keenya wajjin walii galee dhugaa baate. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa meeqa? 16. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 16 irraa. 15 irratti abbaa jennee kan waamannu hafuura inni nuu kenna jedhama jaan qulqulluun. Hafuura ilma isaa. Hafuura ilma isaa. Kanaaf hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galee ijoollee waaqayyo ta'uu keenya maal godha jechuudha? Dhugaa bayaa jechuudha. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galee ijoollee waaqayyo ta'uu keenya dhugaa bayaa jechuudha. Kanaaf hafuurrichis kan jedha gaaf jedhu exactly dubbiin inni jedhu kan inni ittiin mirkanaa'e hin jedhu hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maal godheeti? Walii galeetii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf amma xumura jechuudha. Filiphisuus 1:23 irratti maal jedha Phaawulos? Yaanni koo waa lama irratti wal rukuta jedha. An biyya lafaa kana dhiisee adeemuu Kiristoos bira jiraachuu danda'u. Kunis anaaf hunduma irra caalaa maal jedha? In wayya ture jedha. Isa bira deema gaaf jedhu hadhuma deemee samii galaa miti kan inni jedha. Yoo hadha duune guyyaan nu lammata of barru gaafa du'aa maal godhu akka namarra irraa ka'e. Kiristoos wajjin guyyaa jira ture jechuudha Phaawulos. Amma namni tokko yoo rafee jidduu yeroo rafee kanniin maaltu akka ta'a ture wanti inni beeku jira? Hin jiru. Gaafa irraa ka'u garuu maal akka ta'u beeka. Kanaaf Phaawulos yoo du'eetiin jedhe yeroo lammaffaa inni beeku eenyu biratti jechuudha. Kiristoosiin biratti sigicha kottu mareera waan jedhu. Isaas 57 lamarraa akkana jedha. Warri garaa qajeelonni ciisaniin boqatu nagaadhaan maal godhu jedha? Hin galu jedha. Warri garaa qajeelonni. Kanaaf isatti qabamuu kenna amma kana booddee isaan kan maal ta'anidha kan jedhamu dubbichi kan inni caafame isa kanadha jechuudha. Ibroota boqonnaa 11 irra maal jedhaa namoonni boqonnaa waaqayyootti galu waaqayyo hojii isaa irraa akkuma boqate isaan immoo hojii isaanii irraa maal godhan? Hin boqatan. Kanaaf amma boqonnaan keenya inni lammataa irraa kaanee gaaf duunee yookaan immoo warri du'e gaafa du'aa ka'u lammaffaan boqonnaa isa dhugaa guddaatti seenaa jechuudha. Boqonnaan sunillee maal jedhama? Sanbata bara baraa isa wajjin bara baraan jiraachuu jechuudha. Kanaaf 13 irratti warri du'an gaa jedhu murtee isa dhumaatii jechuudha. Sababni isaa 14 irraa maal jedha? Kana booddee ilaalee duumessa adii tokko argee jedha. Duumessa maalii tokko jedha? Adii tokko argee jedha. Duumessa gaaf jennu macaafa qulqulluu keessatti maaliif fakkeeffama jenneerraa? Ergamoota danuu. Ilma namaa kan fakkaatu tokko immoo gonfoo warqee mataatti kaa'atee haamtuu qaramaa tokkos harkatti qabatee duumessa sanarra maal godhe jedha? Hin taatu. Duumessa sana irra hin taatu. Haamtuu harkatti qabate jechuun amma waan maal gochuu barbaadutu jira jechuudha. Waan maal gochuu barbaadutu jira? Haamuu barbaadutu jira. Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 28 irratti fakkaatamee dhaqnee ilaallaa akkas jedha. Yesuus itti fufee lakkoofsa 28 irra lafichi ofuma isaatii duraan dursee biqilaa fi humna hin biqila jechuudha. Ol biqilee achiin booda maal godhata? Humna godhata. Itti aansee fudhaa. Fudhaa jechuun boqqollaa baadiyyaatti beektaa ta'e harmoo baasuudhaaf akkas jechuudha. Kana booddee ija guutuun godhachiisa. Egaa fudhaa godhatee yookaan egaa harmoo godhatee ka'een booddee achiin booda maal godhata jechuudha? Midhaan guutuu keessa biqilcha jechuudha. Midhaanichi erga bilchaate garuu yeroon haamaa waan ga'eef achumaan haamtuun maal ta'a jedha? Itti ergama jedha. Amma yeroo wanti hundinuu maal ta'eera jechuudha amma kana yeroo haamtuun dhufe jechuun wanti hundinuu yeroo itti bilchaateera jechuudha. Hamaanillee gaariinillee. Hin yaadatte yoo ta'e Kiristoos sanyii gaarii facaasee jennaani seexanni dhufee immoo sanyii hamaa keessatti maal godhe jedha Macaafa Qulqulluun? Facaasa jedha. Facaasee jennaan hojjettoonni maal jedhanii? Keessaa guurruu jedhanii. Keessaa guurruu jennaan Kiristoos maal jedhu? Dhiisaa jedheen. Dhiisaa. Walumaan maal haa ta'anii? Aguddatanii. Aguddatanii. Guyyaan itti wanti hundinuu gargar ba'uun dhufa. Yeroo magariisa lafaa biqilu qamadii fi aramaa gargar baasanii beekuu hin danda'amaa? Inkirdaada aramaa kan adda baasanii beekuu hin danda'amaa yeroo inni jalqaba biqilu. Obboloota koo aramaa qamadii fakkaatutu jira. Kallattiidhaan inkirdaada kan jedhamu jechuudha. Inkirdaadni kun warri baadiyyaatti qotee bulaa taatan hin beektu kana. Naannoo keenyatti ispeeshaalii baay'ee beekama. Inkirdaada jedhamee akka jiruun maal fakkaata? Qamadii fakkaata. Kan inni beekamu gaafa ija godhatudha. Malee
adda baasuun baay'ee ulfaata. Kanaaf maal godhaa jedheen dhiisaa. Sa'aatiin hamaa yoo ga'e yoo bilchaate adda bahee maal ta'a waan ta'eef beekama waan ta'eef. Kanaaf amma haamtuu harkatti qabatee ergamaan kun yeroo hamaa isaa ture jechuudha. Ergaan darbuu qabu darbeera. Of eeggannaa himamuu qabu himameera. Warroonni Waaqayyoo foolichaaf gargar ba'an adda ba'aniiru. Mallattoon itti godhameera. Kana booddee maaltu godhama? Lakkoofsa 10 irratti haamtuutu ergama jechuudha. Haamtuu qarqaba tokkotti harka qabatee duumessa irra taa'ee jedha. 15 irratti. Ergamaan biraa tokko immoo mana qulqullummaa sana keessaa ba'ee sagalee guddaadhaan isa duumessa irra taa'e sanaan wanti biyya lafaa kanaa haamamu guutummaatti maal godheera? Bilchaatee irra darbeera. Yeroon haamaas ga'eera haamtuu kee maal godhe jedheen? Itti kaa'ee haami jedheen. Itti kaa'ee haami jedheen. Wanti biyya lafaa hundinuu bilchaateera jedheera obboloota ko. Waa! Cubbuun illee daangaa ofii ga'eera. Qulqulloonnis daangaa deemuu qabu deemaniiran. Amma kana booddee maal qofa ta'a jechuudha. Haamtuun itti kaa'amee haamamuu qofa ta'a jechuudha. Amma wanti hundinuu bilchaateera obboloota ko cubbuun daangaa isaa darbeera. Daangaa isaa darbeera. Bilchaateera gaafa jennu qulqulloonni illee maal jedhame dhumarratti sagaleen mul'ata 22 irratti yeroo biraan maal hin dubbisna. Qulqulloonni illee maal haa ta'u? Haa qulqullaa'u. Cubbamaanis maal haa godhu? Itti hafuuf. Hundinuu hojii ofiitiin itti hafuuf kan jedhu achiin booda maaltu dhufa waan ta'eef? Haamaatu dhufa waan ta'eef. Bilchaateera waan ta'eef. Cubbuu nama xoofoon ishee guuteera. Gidduu galuu ilma Waaqayyoo qofatu hafe jechuudha. Haami jedhameen jedha. Mana qulqullummaa keessaa gadi ba'e gaaf jennu macaafa qulqulluu keessatti Kiristoos amma kutaa qulqullootaa keessa jira. Kutaa salammataa isa jedhamu jechuudha. Achi keessaa gadi ba'e jechuun boqonnaa 15 keessatti deebinee ilaallaa ixaana maal godha? Gad darbata. Kana jechuun ixaanni kun immoo kadhata eenyuti jennee ilaalaa ture kanaan dura. Kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'aniidha. Kana booddee kadhataaf deebiin hin jiru jechuudha. Hunduu kallattii ofiitiin bilchaatee daangaa geera waan ta'eef ilmi Waaqayyoo kana booddee maal godha jechuudha? Gadi ba'a. Raawwatameera jedha jechuudha. Raawwatameera bilchaateera ergaan jedhu ergamoota irraa akkatti namni isin lafa kaa'a. Haami jedheen lakkoofsa 16 irratti. Kana irratti inni duumessicha irra taa'ee haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee isa cire. Biyya lafaas maal godhe jedha? Hin haame jedha. Biyya lafaas maal godhe? Hin haame jedha. Hin haame jedha. Waaw! Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti ilma namaa kan fakkaatu gara jaarsa barootaatti akka geggeeffame lafa kaa'a. Achiin booddee murteen hundinuu akka kennameef lafa kaa'a. Kana jechuun xumuramee aboonka isaa ta'eera jechuudha. Yoo'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraa akkana jedha. Midhaanichi haamamuu ga'eera. Egaa haamtuu keessa fuudhiitii kaa'a. Kottaa ija wayinii sanaas irra ejjedhaa akka ijji wayinii walitti qabamee yemmuu cuunfamu daadhii isaa qodaa itti cuunfamu guutee irraa dhangala'u hamminni isaaniis akkasuma guddaa waan ta'eef isaan maal godhaa jedha? Cuunfaa. Jajamintii isa dhumaati jechuudha. Maatewos boqonnaa 13:39 irratti diinichi inkirdaada facaase seexanaan yeroon itti midhaan sassaabamu dhuma biyya lafaati. Warri midhaan sassaabanis immoo eenyu faadha jedha? Ergamoota Waaqayyooti jedha. Kanaaf amma sassaabbii midhaan walitti sassaabuu haamuu jechuun karaa biraatiin maal jechuudha jechuudha? Dhuma biyya lafaati jechuudha. Dhuma biyya lafaati jechuudha. Dhuma biyya lafaati jechuudha. Baay'ee namatti tola. 17 irraa amma xumurri waan hundumaa dhiyaatee kan jedhu mul'ata boqonnaa 14 tokkorraa qabnee haga dhumaa yeroo laallu ergaan kun akkamitti fuuncaa hidhataan akkamitti akka deemaa jiru argina jechuudha. Ammas ergamaan biraa tokko mana qulqullummaa isa Waaqa irraa keessaa hin ba'e. Innis immoo haamtuu qaramaa of harkaa qaba ture. Kana booddee ergamaan biraa inni ibidda irratti aboo qabu tokko iddoo aarsaatii gadi ba'ee sagalee guddaadhaan ergamaa isa haamtuu qaramaa baatu sanaan ijji wayinii isaa waan bilchaateef haamtuu kee itti kaa'ii hurbuu wayinii biyya lafaa kutii walitti qabi jedheen. Hurbuu isaa kutii maal godhe jedheen? Walitti qabi jedheen. Kanaaf amma asirratti illee ergamaan tokko ergamaa mana qulqullummaa keessa gadi ba'e yeroo jedheetiin jedhu ergamoonni hojii walitti qabuu kana raawwatan ergamoota akka ta'anii fi
ajaja kana ka dabarseetiin jedhu ammootu akkana ta'eetiin jedhee argineetiin jenna jechuudha. Baay'ee gaarii. Ajajni kun murtee kana hundumaa kan raawwatu wangeela Yohaannis boqonnaa 5:21 irratti 20 irraa gadi dubbiftanii ilma namaa waan ta'eef abbaan murtee hundumaa dabarsee eenyutti kenneera jedha. Ilma isaatti dabarsee kenneera jedha. Ilmi isaa immoo murtee itti gaafatamummaan kan raawwatu isadha. Karaa ergamootaa immoo tajaajila kana galmaan akka ga'u argina jechuudha. Kanaaf ergamaan sun haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee harbuu wayiniis muka isaa irraa kutee iddoo cuunfaa wayinii dheekkamsa Waaqayyoo isa guddaatti daddarbate. Iddoo cuunfaa wayinii dheekkamsa Waaqayyoo isa guddaatti maal godhe jedha? Daddarbate jedha. Wanti iddoo cuunfaa sana keessa jirus mandara duubatti maal ta'e? In dhidhiitame. Iddoo cuunfaa sanaa keessaas dhiigni hin ba'e. Inni lugaama fardaa bira amma ga'utti ol ka'ee akka kiiloomeetirii 300 immoo ol hin ba'e jedha. Cuunfaan walitti rukute. By the way, yeroo midhaan haamamu haamaan hingaa kan jedhamu dura keessaa kan guuramu sanyii qulqulluudha moo aramaadha? Keessaa kan guuramu sanyii qulqulluudha moo aramaadha? Dura keessaa kan guuramu maalidha? Aramaadha. Murteen jalqaba kan kennamu warra cubbamoota irratti akka inni jalqabeetiin jedhu warra qulqullootaa immoo achiin booddee akka ta'eetiin jedhu aramaadha. Mana qulqullummaa keessaallee jalqaba kan bahu yookaan immoo dhugaa keessaa kan bahu kanaaf aramaatu keessaa ba'a malee warri dhugaa keessaa maal hin godhan yoomuu hin baane. Kanaaf macaan qulqulluun maaltu hafaa jedha. Haftuutu fayya jedha. Haftuutu fayya kan jedhani isaan warra akka dhagaa gurraachaa warra maal ta'anidha jedha macaan qulqulluun. Jabaatanidha jedha. Iddoo isaaniitii kan maal hin taane kan hin sochoon. Iddoo isaaniitii kan hin sochoon. Baay'ee gaarii. Iddoo isaanii kan hin sochoon. Kanaaf hin guuree ijji cuunfaan bilchaatee iddoo itti cuunfanitti hin dhiite dhiigni illee achi dhangala'ee achi booddee immoo farda ka jedhu kuni farda kanarra kataa yeroo eenyudha. Boqonnaa 19 irratti itti deebina ilma namaa kan fakkaatu farda kanarra akka maal ta'edha kan lafa kaa'u. Akka taa'eetiin jedhe lafa kaa'ee judgment jechuudha murteessa dhuma. Isaayyaas boqonnaa 63 lakkoofsa 3 irratti gooftichi immoo an kophaa koo wayinii cuunfeera saba keessas namni tokkollee ana wajjin hin turre an dheekkamee isaan irraa nan jedhe aarees isaan natti dhiite dhiigni isaaniis uffata kootti faca'e uffata koo hundumaas maal godhe jedhe in xureesse jedhe. Kanaaf irra ejjete kan jedhu sun kallattiidhaanis akka bakka bu'u. Faaruu Ermiyaas boqonnaa 1:15 irraa akkana jedhe. Gooftichi dallaa koo keessatti loltoota koo warra jajjaboo lafatti hin dhidhiite dargaggoota koo caccabsuudhaaf humna waraanaa anatti waame akka nama ija wayinii irra ejjetee cuunfuutti dubartoota Yihuudaa irra maal godhe jedhe in ejjete jedha. Kanaaf walumaa galatti maal ka'a jechuudha murtee faayinaal jajjamentii kana akka wayinii cuunfanii akka murteen kana raawwatamu argina jenna jechuudha. Walumaa galatti eenyutu dursee inkirdaan akka keessaa guurameet hin jiru. Kanaaf amma yeroon keessa jirru yeroo maaliif obboloota koo yeroo isa dhumaa yeroo itti wanti hundinuu bilchaatee haamaadhaaf daangaarra ga'e keessa jira jechuudha. Daangaarra ga'e keessa jira jechuudha. Yeroo itti haamaa keessa jira jechuudha. Yeroo kanatti immoo kan barbaadamu obsi qulqullootaa asirratti jira. Obsi qulqullootaa asirratti. Warri seera Waaqayyoo eegan amantii nu qaban amantii Yesuusii kan qaban obsi qulqullootaa asirratti jedha. Amantii Yesuusii kan qaban obsi qulqullootaa asirratti jedha obboloota koo. Kanaaf eebba dhugaa nuuf kenname dhugaa sobarraa gargar baasuudhaan isaan kun eenyu kan gargar baanidha jedhe qabarra yeroo kaafnu Waaqayyoo fi hoolichaaf warra maal godhanidha. Warra gargar bayanidha jedha. Warra gargar baanii. Isaan kanatu ergaa lallaba. Isaan kanadha warra qulqulloota jedhaman. Isaan kanadha jechuudha. Kanaaf obboloota koo dhugaa kanarra lafaan meelaan lafa gadhaabannee warra alaabaa Amaanu'eel jaalalaan ol qabu. Jaalalaan ol qabu akka taanuuf. Dhugama kun jechaa olidha. Warra jireennaan guutummaa gooftaa Yesuus Kiristoositti ol guddatanii dhugaan ni gadamu. Murteen dhumaa
addunyaa irratti kennamuudhaaf ka'e. Amma yoo ilaaltan cubbuun kallattii hundumaanuu guuteera. Cubbuun kallattii hundumaanuu maal ta'eera? Bilchaatiin isaa dhumaa irraan ba'eera. Bara Sodomiif Gamoraa macaan ululu maal jedha? Akkuma bara Looxii ta'e yeroo dhufaatii ilma namaa illee akkasuma ta'a jedhaami. Akkuma bara Nohii ta'e yeroo dhufaatii ilma namaa illee akkas ta'a jedha. Okay, bara Looxiitti wanti nama gaddisiisu ergamoonni lamaan mana Looxii kan seenan dhiira ta'aniiti, dhiira fakkeeffamaniiti. Meen jedha macaan qulqulluu. Namoonni maal jedhaniini ejja dhiira wajjin raawwachuudhaaf uummanni bira sanii akka kan lafa ka'a. Ejji saalli wal fakkaatu walirratti raawwatee hin jedhu cufamuu balbala araaraatiif raawwatameera Kiristoos jechuu isaatiif dubbii jalqabaati jechuudha. Taatee jalqabaati jechuudha. Taateen kun hadha addunyaa waa ta'eera. Karaa biraatiin amantiin fi mootummaan harka walitti noormaali dhibbaan dhibba hidhataara jechuudha. Kun madaa'ee ture mul'ata boqonnaa 19 keessa akka laalle akka fayyuuf sababa ta'a jechuudha. Yeroo kana bilchaatiin waan hundumayyuu daangaadhumaa irra akka gahe boqonnaa 15 keessatti illee itti aansinee yoo dhufnee ilaalla. Kanaaf waa hundumaafuu wanti hundinuu gara dhumaa irra gaheera jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti wanti hundinuu akka jalqabu Ameerikaa keessatti amma maaltu jalqabee amantii macaan qulqulluun mana barumsaa hundumattuu akka baratamu dirqama jechuudha. Namni hunduu macaan qulqulluu akka bitatu. Mootichi amma Ameerikaa marsaa lammaffaa moo'uudhaaf yaalii godhaaru mootoon isaa kanaan dura akkana jedhaa ture. We will make America great again. Amma ammoo America pray again. Mootoon isaa akka jedhu. Ameerikaan deebitee akka kadhattuun goonaa akka jedhudha. Okay, kun ammoo maal fayyisaa? Tokkummaa amantii mootummaa jidduu jiru maal godha jechuudha? Fayyisuu isaan mul'isa. Jamar gaafa madaa'ika fayyiftu eenyudha jenneera kanaan dura. Ameerikaa mootummaa isaa maal keessaa bahe? Lafa keessaa bahe. Kanaaf amma taateen addunyaa irratti wal goolabaaru kun dhufaatiin gooftaa Kiristoos balbala akka geeru nutti agarsiisa jechuudha. Nutti agarsiisa. Kanaaf jabaannee wanti hundinuu bilchaachuu isaa argine nullee akka warra saba dhumaa bara dhumaa keessa jirutti akka jabaannu Waaqayyo kadhageenya nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa.